ይቅርታ አድርግልኝ በቃ ኢትዮጵያን ያለው ሚሞሪውን አመጣና ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ተንኮለኛ ታስቢያለሽ? አይ አላስብም። ታስቢያለሽ? አላስብም። ሁሉ ትምሺ ይኸውልሽ ሰው ሀገር ነው ያለሽው ብዬ ነው እንጂ ገደል ነበር ማስከተል አስገባሽ ነበር። እሺ ገባሽ? ምን እንትን ትላለች ani bar yaman keessatti akka nama biyya kana keessatti dhalateetitti waan fedhe si godhuu danda'a jetteen anillee yoo ati yaman biyya siif taate anaafillee biyyaa deemii fidi waan fidde ka yoo duraa foon isatti fidde jarri yalla ka'ii deemi jennaan utaaltee sayidoo qabatte. خلاص نقول لك احنا نعرف هذا ما يفعل ليش تروح امشي ليش تروح خلاص عايز بينهم نروح sharri namni qotu guyyaa hanga silaa qotu itti milkaa'ee waan silaa dalagu keessatti itti milkaa'ee guyyaa tokko itti salphata har'a salaaf itti salphattee jechuudha boolloo fi qottisan itti tarte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha egaa warri akka kiyya har'a gammaddanii hedduu takkaan gammade warri akka kiyyatti gammaddan warri sayidoo jaalatan viidiyoo kana laayik itti roobsaa isinii jechuu barbaada maaliifi har'a hedduu takkaan gammade dhuguma rabbiititti hedduu takka gammade waan amma dura sayidoo gaddaa turre hedduu takkaan itti gammade sayidoon maal akka ta'e leenca sanyii leencaa ilma leenjisoo dhiigaa jechuun akka kana laal tambeen haa barattu barreen haa bartu oromoo dhamartuu jedhe gurbaan artistiin sun eenyu maqaan isaa kanaaf hedduu takka dura cinqamnee turre sayidoo wajjillee haasaa goone sayidoon intala san yaamuu qabaa dhuftee akkuma isiin jetteen yaamuu qaba yaamitiin memorii kiyya irraa fudhee icciitii jiru himsiisuu qaba inni jennaan sayidoo lakki kophaa keen deemini namni nama biraachuu jiraachuun barbaachisaadha akkuma beekamu biyya kana keessatti akkuma intalli jette salaam jette mirgi dubartootaa eegamaadha karaa gubbatti dhiisii manuma keessattuu yoo baatee mootummatti siimatte mirgi dubartootaa eegamaadha garuu immoo sayidoon maashaallah ofitti amanee akka gaariitti ofitti amantummaa waan qabuuf lakki na wajji deemuun hin barbaachisu yoo mootuyyuu waliin deemne baay'inne waliin deemne yoo deemte illee rakkoon qabu namni maal nuun jedha intala takkitti nama meeqayyaamanii akkas godhan nuun jedhanii namni tokko nan barbaachisu waan qofti na wajjiin deemtee isii bilbiltee na haayaamtu achiin booda anaaf isitu wajjiin haasaa nuun jedhe lakki mee hayyee nuti guutuun hin deemnu abdiin nuusi wajjiin haa deemu jennaan abadan jedhee dide nutillee ittuma dhiifne tumaan hordofaa turre. Kanaaf sayidoon dhiirummaa isaatii fi jabummaa isaa akka gaariitti agarsiisee jechuudha. Hedduu takka ittiin boonne hedduu takka itti gammanne hojii isaa kan irraatitti jechuudha. Kanaaf wilii sayidoo miti shiraan karaa shiraatiin akka wilii jarri kun ol jedhanii nama waa dalagatu nama tattaafatu jara hinaaffan isaan gubdee eessumaan nama cabsina eessumaan akkam gooneetiin ijoollee oromoo tawaasuu sochooteetiin hin jettu tana cabsina akka isaan dhageettiin argamne jedhanii kaayyoon isaan kaayyafatan dhiira fi dhalaa qofaa miti jechuudha. Dhiira fi dhalaa osoo dhalaan isaanillee akkuma namni keenya guddatee gurgurgoota akka hin barbaadan akkuma caaluun jedhee biyyeen isatti haa salphattu jarri kun yoomillee har'allee diinaa borullee diinaa jedhee bara caaluu fixe jechuudha dubbiin nuti nu galuu malee. Kanaaf intalli tuni sharri isii gaafa durillee icciitii waa'ee sumayyaa wal dhabuu sumayyaa fi sayidoo wal dhabuu kana duuba waa hedduutu jira beekamaa callifne malee jechuudha. Sayidoolleen akka gaariitti beeka namni dur sumaayyuu sumayyaa fi sayidoo akka wal dhabanii sumayyaalleen hangana guutuu hammaattu ka godhe intala salaamii tanaa jechuudha. Viidiyoo aruusaa ka gaafa durii sayidoon biyyatti aayyuu wajji godhate zaakiraa jalaattee dhuftee wayii meemoorii odoo sayidoon hin dhufin sumayyatti agarsiifte jechuudha. Daddaftee gaafsanillee isa dura dhufte. Mucaa ammallee mootiyyuu sayidoo mucaa dhiiraa qabaa ilma dhiiraa dhalee qabaa biyya Yemen kana keessaa wanni jedhee sumayyatti gadi waan hin jirree fi waan jiru guutuu sumayyatti hime intaluma tanaa jechuudha. Maali kaayyoon isii sumayyaan akkuma namuu beektan jireenya gaarii jiraatti sayidoo wajji jaalalaan jiraatti manni isaanii yeroo mara gammachuudha isiif hinaaffaa ta'e kun. Maaliif akka nuhiititti hin jiraanne waan jedhu isiif hinaaffaa ta'e hireen immoo tuyyuu namaa toluuf namaa dabuun kenna rabbiiti malee waan namni filatee namaa kennuu miti jechuudha. Sayidoon akkuma alatti illee hayyuu akkuma hojiin isaa adeemsa waa maraa keessatti hayyuu manattis hayyuu akka jireenya isaa itti oofatu beeka akkaataa bultii isaa itti wajjin jiraatu beeka akkaataa jaalala maatii isaatii qooduu itti beeka jechuudha. Kuni namni guutuun akka sayidoo ta'uu qaba jedhanii yoo yaadan kun dogongora jechuudha. Namni marri akka tokkotti yaadu. Ammallee mootiyyuu sumayyaan dhayxee
yoo ilmoo kee ka arguu barbaadu taate jettee Zaidoo torban tara keessa ijoo mucaa achi jiru ka Yaman jiru san dhayxee akka gaariitti qorattee ilmoo kee ta'uu fi ilmoo kee ta'uu dhabu addaan naa baastee yoo jette ijoollee teetii wal agarta yoo kana hin goone immoo tuyyuu anaaf waliin agarru jette Zaidoon achi ka'ee dhufe Zaidoon kun miskiina waan akkanaatu na eeggataa namni kaleessa akkas na godheetiin bultitti yaan addaan na baase kun har'a uumaan na godha waan jedhu hedduu achi bal'isee ilaallee jechuudha achirraa ka'ee dhufe Yaman dheengada akkuma agartanii ani mootuyyuu haala dalagaatiif haala namni jenne simachuu hin dandeenye Abdii fi Mustafa simatee jechuudha Zaidoon dhufee jennaan odoo Zaidoon isilleen dursitee daftee kawaata asii dalagaa hin qabne biyya kana keessa tikeetti murattee akka Zaidoon intala san argee mucaa sanillee qoratee ka isaati moo ka isaati miti jedhee addaan baasuu akka hin dandeenye intala jala awwaaluu dhufte laal achi kaatee sharri makanaaf jecha akka Zaidoon intala sanii wal argee daa'ima san addaan baasee qoratee DNA ilaalee ka isaati moo ka isaati miti waan jedhu waraqaa akka ittiin baafne intala dhoysuu jalaa dhufte. Dhuftee dhageenyaan Zaidoon lee ka ajaa'ibaati miire namni kun barsammuu wal caala. Mala kana itti malee dirqama salaami wal argee irraa dalagee akka isii wili bakka an jiruu miti maqaa kiyya hin dhooyne godhuu qaba jedhee kaayyafatee lafaa ol ka'ee jechuudha. Kaameraa kaayattee hawa ofirra kaayee hawwiin itti bilbiltee waamte. Ogaa hawwiin itti bilbiltee waamte fiidee dhufte ka sharranyaadha miire hawwiin itti bilbiltee jennaan akka waan iciitii wayii itti himu hedduu wayii fiidee dhufte namni sharrii deemu namni waa diiguuf deemu ganama galgala bara namni ogaa itti bilbile akkuma ofii san nama seeya sharrii san iciitii isirraa fudhachuuf jecha akkasii Zaidoo hojii galtuun beeyti miire hawwii fiidee dhuftee jechuudha. Ogaa fiidee dhuftu akkuma argitan sanitti irraa dalage Zaidoon maal jette Oromoon ogaa mammaayitu gowwaa namaa jaan kolfisiisaniiti ilkee lakkaayanii jedhanii akkasitti ogaa dhuftu xarra jettee fiidee baasaboora illee qabattee dhufte Zaidoon itti dhiyaatetuma huccuu kee maaltu tuqee jedheeni isin dhuguma seetee gowwaan ofirra garagalte Zaidoon shaalxaalatti irraa godhee baasaboora akkuma isin agartan sanitti irraa fuudhee achiin booda iyyitee dachii garagalchitee jechuudha sharranyaadha moo sharranyaa miti sharranyaadha bar iyyitee garagalchite waan isin hin iyyatintu ta'e egaa akkasitti likkii si galchaa akka idmee likkee kee ati seenayaa jiraattu si godha baasaboora kiyya naaf hidhi jetteen Yaman tun akkuma siifillee biyya anaafillee biyyaa jedheen Zaidoon onne dhaate jeeqnaa haati deette wallaahi Zaidoo baguma nu jiraatte habiibii kiyya baga kenna taate siin boonna mataa onu qabachiifte baabaa kiyya ammallee bakka ati deemtutti aduwwiin teessi jalatti haa kuftu baaba aduwwiin tee bakka ati deemtutti miila kee jalatti haa kuftu jechuudha akkasitti haga iyyitee inni abadan na harka kennaafiin jiru sodaataan jiru argitee biyya kana keessatti mirgi dubartootaa hin kabajamaa hin beeytaa miti hoggaan mootuyyuu wannaa jedhen taa ilikii galtaa hin gaabbitaa maali xirriq jettee iyyitee deemi huma fidde sanuu fidi jennaan ati yoo dhiira taate jettii bar ati yoo dhiira taate mee asitti na eegi jettee Zaidoon aba sodaattuu wayii seete isin Zaidoon mush asitti si eeguu miti sa'aatii 15 yoo naa kennite as taa'ee si eegaa jedheen huma ati fiddu sanuu ilaalla akkasitti deemtee poolisii tokkicha wayii qabattee dhufte. Poolisii tokkicha qabattee dhufte dachii garagalchitee akkasitti poolisichi isiin fiddellee xarraqa jechuu barbaade paaspoortii fidii jibal paaspoortii wayna paaspoortii jeeni Zaidoon ilma dhiirate ofirraa dhoggee sallee tamam baga wallaahi laziim Zaidoo kennu bataate ofirraa dhoggee akkasitti inni illee biyyi akkuma inni jedhe biyyi Yaman tun biyya isaati akkuma isiin harakaata gootee ani bar Yaman keessatti akka nama biyya kana keessatti dhalateetitti waan fedhe si godhuu danda'a jetteen anillee yoo ati Yaman biyya siif taate anaafillee biyyaa deemii fidi waan fitte akkasii Zaidoon bilbilatee isiin tokko fiddee sadii fidee dhufee jechuudha Zaidoon sadii itti gannaqe waggaa sadii itti gannaqu namicha askaraa keessii fiddee dhuftee yoo hirrifate jechuudha akkasitti baasaboortiin irraa fudhattee saariqaa haadaahu midrii jettee akkasitti dachii garagalchite jarri mootuyyuu Zaidoon lama eega jarri dhufteef innillee duraanii onnee guutuun deema Zaidoon wanti sodaa jedhamu isa keessa jiru jaraan ani jedhee laal wallaahi osi seensisa tamam hanga ani barbaadee ofii kiyyaa si baasutti mana hidhaati gadi hin baatu jeen tamam maal haa ta'u wanda seensifta maal balleessee wanda seensifta jetteen osi seensisaa miti osi seensisa fuudha deemanii jeen talatan amma haga duraa haqattee cinqamtee miimooriin Itoophiyaa jirti Said anaafatti wajjin deemnee miimoorii sitti kenna bannaati na qabsiisin ani deemuun fedhu maaliin fedhu amma iyyuu eegalte kenoolaan tamam namni likkii namaan beeyne yoo likkii ofii agarsiisan namarraa gadi ta'a akkasii Saidoo warwaachisee wilii maqaa kiyya dhoytu maqaa kee dha'u hiqirtaa dhiifama jalatti kurtee laal irra deddeebitee dhiifama jettee jechuudha kanaaf hanga wanni kun itti dhufu
hanga deemtee akkanatti eega booyuu geessu kana hanga bakka kana geettu gurbaan Sa'idoon kabajaa waamee gaafate. Miimoorii tiyya naa kenni jee waan birallee itti naasoo inni bara. Miimoorii tiyya naa kenni ammallee immoo Sumayyaan eessa jirti naa himii. An Sumayyallee eessa akka jirtu beeku miimooriin teellee immoo tiyyuu Sumayyatti kennee jira. Kijibduu laala akka isin silaa Sumayyaan Itoophiyaa jirti akka Sumayyaa hin gaafanne jechuu Sumayyaaf Sa'idoo amma walitti diru bila. Edaa Sumayyaan Zaakiraa harka qabattee dho'istee hagarraatitti teettee anaaf salaama walitti naquuf deemti waan jedhu akka Sa'idoon Sumayya irratti garagalee aariidhaan Sumayyaa tanaan akka gaariitti hammeenyi isaanii hammaatu jecha Sumayyaa harka jirti miimooriin jettee. Sa'idoolleen akka gaariitti dabafatee dhufe Sumayyaa harka jirtu hin kijibdaa miimoorii tiyya lafa naa kaa'i. Yoo baasaboora argachuu barbaadde miimoorii lafa naa kaa'i. Dubbii dhugaati. Akkasitti miimooriin harka jirtu jettee kayoo duraa iyyite Sa'idoo dhiifama hojii. Dhiifama naa godhi ana balleesse miimooriin immoo tiyyuu anaa fi ati hojiin deemne dhaqee fidattee akkasitti akkasiin agartan sanitti immaan ganna ittee bootte. Sa'idoon kenna gara laafessa akkamitti gara laafne ree ilma abbaa gadaati. Sanyii leenjisoo diigaati bara. Gara laafessa isin boottee jennaan akkuma garaa laafinna isa jarri yoo duraa fuudhee deemu yalla imshii jedhanii bara. Iyyitee kayoo duraa isatti askara fidde san kayoo duraa foon isatti fidde jarri yalla kai deemi jennaan utaaltee Sa'idoo qabatte. Hangana onneente hanguma kana wanni ati garan utaaltee Sa'idoo bultii isaa diiguuf hirriba dhabdee achirraa kaatee odoo dalagaan qabne Itoophiyaa irraa wanni si kaasee Sa'idoo jala si fidellee akkuma inni ciitii kana itti baafatee akka gaariitti waa qoratee waan Sumayyaan barbaadu sanillee addaan baafatee ragaa dhugaa jiru akka lafan kaanneef jala fiigdee intala jala bachiisuuf dhufte. Laal hanga fedhe yoo sabummaan adda jiraannellee Itoophiyummaa waan jedhu santu walitti nu jira. Sa'idoon ammallee immoo uumaa isaa gara laafessa gara laafee fi jaraan kalaas dhiisati sii kenna jette anatu iyyuu irraa fuudhaa yoo waan jiru maraan immoo anatu isinii himaa jedheeni jarrillee hin dinne saahiba isaatii duraanuu akka gaarii beekan Sa'idoonii ima deeman. Yeroo inni yallaa deemi amma jedhee Sa'idoon akkasitti fiigaa akka waan itti deebi'ee gaabbee Sa'idoo qabaa jedhuuni wayiditti imimmaan haxaataa akkasii fiigaa turte salphinni kana olii maaltu jira jechuudha. Baga salphifte Sa'idoo immoo baga salphifte baga immoo rabbiin irra si aanse an dhugaa rabbiititti yeroo awwalaa hin sodaadhe dhugumatti lubbuun asin natti dhufte jechuudha. Maaliifuu mucaa kana dhiiroo wayii waa godhanii akkamitti dubartii akkana goota jedhanii qalbiin tii wallaa asitti na dhufte. Sa'idoon hattaa waan amma dalagee kana yeroo nuti kophaan deemii Sa'idoo namni si hojii deemuu qaba jennuun illee nutti nimne icciitii kana. Inni daawaa qopheeffatee onnee dhaatee deemaa jira jechuudha. Kanaaf baga rabbi irra si aansee baga irra aante ammaan booda maqaa kee dhahuu miti. Sharrii sitti dalaguu miti. Sa'idoon as yeroo jedhan bakka ati jirtu hin baatu jechuudha. Baga irraa dalagdee jechuudha. Baga irraa dalagde. Jarri kun kabajaa namaan godhan akkana malee. Wanni isiin achii kaatee mee jara kenna. Sharrii xaxuufi malee wanni isiin achirraa kaatee Sa'idoo jala dhufteef mee maal isii barbaachiseeti? Maal barbaadde Sa'idoo irraa maal qabdi? Mee maal irraa qabdi? Yoo jaalatte si jaaladha jettuun gabbaatee hanga jireenya isaa baxaabatuuf jireenya isaa diiguuf olii gaffiiddu. Takka miimoorii isaa jala hattee nama isatti dhiyaatu fakkaattee nama gaarii fakkaattee. Tamam sharrii namni yoom illee taane boolli sharrii kan namni namaa qotu boolla namaa qotisan abbaan ofumaa itti tara malee namni isa wajjin itti taru hin jiru jechuudha. Baga boolla qottetti tarte salaam baga rabbi si salphise amma boodallee rabbi si haa salphisu. Hin salphattaatu tama salphinnaati jechuudha. Sa'idoon immoo waan gaarii tokko dalagde walaa waan gaarii tokko dalagde baga akka isiin yaadde fi sila akka isiin fiigdee lakki jettee akka biyyummaatti si kadhachuu dhiiftee jarri kun garaa namaan laafu yoomillee garaa namaan laafu ka khayrii namaa yaadu akka isiitti Sa'idoo seesiftee warwaachiftee harka poolisni isiin fidde sun harka micciiree Sa'idoo paaspoortii irraa fuudhee mucaa akka Sa'idoo mana hidhaatti darbuuf kaayyoon isii akkas ture. Garuu immoo sharrii namni qotu guyyaa hanga silaa qotu itti milkaa'ee waan silaa dalagu keessatti itti milkaa'ee guyyaa tokko itti salphata har'a salaaf itti salphattee jechuudha boolla ofii qottisan itti tarte boolla Sa'idoo itti darbuuf deemtu ofii itti tarte jechuudha. Baga boolluma ofii qottetti rabbi si dabarse. Sa'idoo keenya baga rabbi si milkeesse waa maraanillee ammallee rabbiin akka si milkeessu yeroo gabaabaa keessatti wanni jiru guutuun isaa akka as ba'uuf haqa isaa rabbi akka baasuuf abdii qabna. Baga rabbi irra si aansee baga gammaddee hedduu takka qalbiin teenya nu gammaddee qalbiin teenya bishaan nu dhuyde aduwwiin ta'e ammallee miila kee jalatti kufti. Ilmaan keetilleen immoo rabbii walitti si adeemsisu yeroo gabaabaa keessatti nama gara laafessa nama dinqisiifatamu wanta yeroo hedduu Sa'idoon fakkeenya namaaf ta'a fakkeenya qeerroo hedduuti jedhu kinoo kanaaf jechuudha. Nama bilchaataa obsaan waa maraa obsaan adeemsisu
jechuun akka kee kana baga gammadde Saidoo kiyya hedduu takka gammanne baga rabbi irra si aansee siin jedha intala mujrimtittii san irra aansini baga Saidoo rabbi irra aansee baga dhugaatee rabbi ifa baasee siin jedha Saidoo kiyya bakkuma jirtutti ammallee itti rabbii keessa naa jiraadhu wanni ani sodaadhu mootiyyuu intalli tun sharriidha jarri kun namaarraf har'a Saidoon akkana irra dalagee biyyatti yoo ka deebitu taate mootiyyuu wayi waan biraa Saidoo kanarratti yaaddii ka jedhu qalbiin na shakkite hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadha isiniin jecha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.